Wantin sodaadhe naaf hin oolle. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa ganda baadiyyaa keessatti barnoota koollee hanga kutaa muraasaatti ergan baradhee booda karaa galaanaan imala koo gara biyya hambaatti raawwadhe. Akka carraa ta'ee ijoollummaa kootti dubartiin argee jira. Baadiyyaarraa gara magaalaatti maatii kiyya waliin haajaaf yeroon deddeebi'u. Umurii xiqqeenya kanaan mucayyoon arge kanatti lapheen kiyya ni naha. Isheen illee baay'ee ijoolleedha. Maatiin kiyya torbeetti al takkaallee gara magaalaatti na hin argani yoo ta'e ofii kiyyaaf haaja uumeen magaala deemeen naannoo mana isaaniitti maluun yoo rabbi na gargaare fuula ishee argeen deebi'a. Anaaf umurii kanatti waa'een jaalalaa hiriyoota koo biratti hin dubbatamu. Adda ta'een garuu naaf hin dhiphisa. Yoon hiriyoota kootti icciitiidhaan himellee qoosaa kan isaanitti fakkaatu malee jaalalli dhugaan umurii kanatti kan jiru ittiin fakkaatu. Osoon jaalladhu barnoota koo addaan kuteen maatii kiyya jalaa badeen imala koo gara biyya hambaatti raawwadhe. Deemeellee rakkoo kana keessatti guyyaa tokkollee ishee dagadheen hin beeku. Isheen garuu jaallachuu koo miti eenyu akkan ta'ellee bifaan adda baastee nan beektu. Edaa yeroo jaallannu lapheen keenya ofii namuma guyyuun ija isaatiin argee halkan yaadaa bulaa. Namni suni garuu yeroo yaadamu otuu quba qaba ta'ee akkam nama gammachiisa. Haa ta'utii garuu rabbi kana nuuf hin eeyyamne. Yeroo dheeraaf biyya UAE jiraadhus waa'ee mucayyoo kanaa garuu akka abjuutti yeroo hundaanatti dhufa. Otuun haala kanaan biyya ormaa keessa jiru guyyaa tokko qabameen gara biyyaatti deebi'e. Dhimmi kiyya inni jalqabaa mucaan ani jaalladhe kuni haala isheen irra jirtu adda baafachuudhaati. Namoota naannoo ishee suuta jedhee yeroon gaafadhu gara magaalaa Adaamaatti barnootaaf akka galte natti himu. Maatii koo biratti sababa uumeen gara magaalaa Adaamaa barbaacha ishee deemuuf yeroon ka'u otoon deemiin dura takkaa waasi mari'annaa silaa miilli kee eeyyama keenyan barbaadu akka amala kee deebitee gara biyya hambaatti baduu waan dandeessuuf hadaraa maaloo yaa mucaa keenyaa wanti hojjetatte kunumtuu si gahaa nuti dhala kee arguu waan barbaanneerruuf asumatti dubara siif taatu nutti madduutii fuudhii nu maddii jiraadhu jechuun na gaafatu. Kan garaa koo qooda jaalalaa garaama koo keessa godhadheen yaa maatii koo maal taatanii umriin kiyya ammallee hin geenye jedheen dideen magaalaa Adaamaa guyyoota muraasa barbaadeen ergan dhabee booda aareen imala koo lammataa gara Saawud Arabiyaatti ittiin fufee. Rabbi na gargaaree bu'aa bayii hammana jedhamu darbeen Saawud Arabiyaan seenee. Yaanni koo yeroo hundaa waa'ee mashee yaaduudhaatii yeroon godaansaan Yemen jiru silaa waa'ee ishee odeessuun anaaf suusiidhaatii nama obboleettii ishee beeku tokko nan argadha. Obboleettiin ishee biyya Baahiriin jirti. Yeroo kanatti bilbila ishee akkanaaf kennuufii gaafadheen otuun Saawudiin seeniin bilbileefiin obboleettii ishee baay'ee jaalladheen waggaa dheeraadhaaf barbaadaan waan hin tureef lakkoofsa ishee akkanaaf kennituun gaafadhe. Yeroo kanatti dubbii ijoo tokko natti himte. Obboleettiin ishee Saawud Arabiyaa kana akka dhuftedha. Dhagaheen miirri koo tokko yeroo gammadu miirri koo tokko immoo na gaddisiise. Gammachuun koo baay'ee natti dhiyaachuu isheeti. Gaddi koo immoo jireenyi biyya Arabaa kanaa dubartootaaf hamtuu waan taateef kashlabbeen Saawudii mana dalagaatii baastee jireenya ishee akka hin balleessinedha. Akkuman bilbila ishee argadheen nan bilbileefi guyyaan itti ishee jaalladhe irraa kaasee yeroon magaala dhufu ishee argu eessa
eessa akka deemtu seenaa sammuu koo keessaa waa'ee ishee dhukkubsachaan ture waggaa dheeraaf yaadaan ture tokko lamaan hiikeen itti dubbadhe. Baay'ee ajaa'ibsiifamtee akka nama waa hatee qorannoo guddaa kan poolisni illee nama hin gaafanne erga narratti gaggeessite booda yeroo turtii guyyaa 5 gidduutti na waliin ta'uuf eeyyamamtuu taate. Baay'een gammadee umurii keenya keessatti gaaffii keessi keenyi yeroo dheeraadhaaf nu gaafateef deebii sirrii yeroo argannu gammachuu miirri keenyi maddisiisu kana jedheen isinitti dubbachuu hin danda'u. Haala bareedina ishee yoon dubbadhuu dhiise bareeda. Anaaf isheen har'allee jechootaan olidha. Dubartoonni hedduun ija namaatti akkam bareedan ollaa keenya baay'atanii otoo jiranii isaan bira darbeen waggaa hamma kana isheef qofa booji'amuun koo baay'ee na dinqisiise. Argachuu kiyyaan illee rabbiin hin galateeffadhe. Erga yaadaan, amalaan, dubbiidhaan waa hundaan walii gallee boodas fedhiin koo nama ijoollummaa kootti jaallate bultiidhaaf kaadhimmachuudhaatii jaarsa gara maatii keetti ergadheen ni kaannuuf haa ta'uu jedheen hin gaafadhaanii. Mucayyoon kun illee gammachuu guddaan ammallee na fudhatte. Kallachanis gara maatii kootti bilbiluun mucaa kana jaalladhee waan hin jiruuf warra obbo Abaluutti deemaa jaarsa naaf ergaa jedheen gaafadha. Haa ta'utii garuu milkiin gamanumaa maatii kiyya biraa na qabee lakki hin ta'u. Nuti sanyii keenya sanyii warra obbo Abaluutti dabaluun barbaannu maali dubartii dhabdi moo ganda keenya keessa kan ati jaallatteen ol kan bareeddu sanyii warra gurguddaa hedduutu jira. Yoo feete isaan keessaa siif filannaa jechuun naaf deebisu. Anis maatii kiyyatti sireesii ta'een kan onneen koo jaallateen ala isin naaf filachuu hin dandeessanii gaheen keessan jaarsa erguu waan ta'eef jaarsa naaf ergaa jedheen gaafadhaanii. Waliin dubbii fi walitti bu'iinsa ji'ootaa booda maatiin kiyyaa tole jedhanii jaarsa gara maatii isheetti naaf ergu. Haa ta'utii garuu ammas dubbiin toluu didde. Gama maatii isheetiin maatiin ishee sanyii keenya fudhachuu didanii. Akkuma maatiin keenya dubbatan sanyiin warra kanaa sanyii keenyatti makamuu qabu jechuun ni didu. Yeroo kanatti mucayyoo waliin jaalalaan sirriitti wal qabne waan jirruuf yoo maatiin keenya didanis anaafsi adda walirraa ba'uu hin dandeenyu hanga bariitutti guyyaan eegnaa jedheen waadaa galeefi isheen illee akkanuma waadaa naaf galte. Utuun kanaan jiruu poolisiidhaan qabameen gara biyyaatti deebi'e. Haa ta'utii garuu karaa seera qabeessaa gara Dubaayitti viizaa ergadheen rabbi na gargaaree viizaan kiyyallee naaf deebi'ee imala koo gara sanatti raawwadhe. Jaarsi ergamee al takkaatti hin dhaabbatuutii anaa Dubaayitti qajeeluuf guyyoonni muraasni naafuu maatiin ishee maatii koof tole jedhanii intala isaanii nuuf kennu. Gara biyya Dubaayitti imaluudhaaf guyyoonni 15 qofa yeroo naafan niikaa hidhadheen na eebbisanii haadha manaa kiyyallee eebbisanii imala koo gara Dubaayitti nagaadhaan hin taasise. Erga kanaas yaadaan walii gallee atis dalagadduutii anis dalagadheen booddee qarshii keenya walitti fidnee lafa keenya bitannee mana keenya ijaarrannee daa'imallee waliin horannee ni jiraannaa karoora jedhu erga waliif qabannee booda akka carraa ta'e garuu guyyaa tokko waa'ee ishee wanta gurra koof keessummaa ta'e sodaa kiyya jalqabaa nan dhagahaa. Jaalalleen koo kuni kana dura kashlabbeen Saawudii mana isheen dalagaa jirtuutii baafatee waggaa tokko waliin jiraatee ofirraa akka inni ari'eedha. Mucayyoon waggaa meeqa barbaade haala kanaan waa'ee ishee dhaga'uun koo baay'ee na gaddisiise. Dhiisuudhaaf baay'een ishee jaalladha. Waliin ta'uuf immoo seera malee cubbuu dalagdeetti. Dhugaa jiru dubbadheen yeroon ishee gaafadhu dhugaa akka ta'e haa ta'uutii garuu jireenyi sun akka hin taanee fi mucayyoon kun fuula gaddisiisuun na amante. Erga kanaa anis dhiifama godheefiin jaalala keenya duraatti
ittuma fufne. Haa ta'u jedheen ammas rakkoo guddaa kan argan dhagee booda waliin jiraachuuf hin murteesse. Haa ta'utii garuu kan namni jaallate kan namni jedhe otoo hin taane kan Rabbi jedhetu ta'a. Ammas jaalalleen koo ana dhoksitee nama biraa waliin jireenyuma kana deebistee jiraatti. Yeroo kana garuu si'a dhumaaf qalbiin kiyya badee irraan fagaadhe. Ergan biyya Dubaay dhufee waggaa 4 xumureera. Isheerraa adda kan hin bahe immoo waggaa 3 guutuufi ammallee isheen hin heerumne. Anuma waliin guyyaa tokko haasofti. Walitti araaramnaa jaarsummaas akka ajaa'ibaatti argatti. Amma kana jaalladheen ammuman jaalladhe deebiseen ishee jibbe. Namni takkaa dogongoree ifama namaa taasisa. Si'a lammata sanuu gochaa ziinaa keessatti kufuun cubbuu ana biratti dhiifaman argannedha. Jaalalleen koo kun yaada guddaa keessaa na baaste. Haamilee yookiin immoo mooraaliin jaalalaaf qabu onnee koo keessatti cabsite. Ergan isheerraa adda bahee anis gara jabaadheen gara dubartiittiin siqne. Keessi koo kan sheemti kuni hin nagahaa waan jedhe fakkaata. Meeriyoonni koo yaada keessan naaf qooda. Gara fuulduraatti maal gochuun qaba? Otoo sin ta'ee waliin jiraattu. Yaada keessan komentii jalatti naaf qoodaa kanan jedhu ana obboleessa keessan Dubaay irraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleessi keenya tokko Dubaay irraa nuuf ergeessiniif dubbisiin hin ka'a. Akka isin irraa barattanii hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee maal gochuu akka qabu yaada keessan komentii jalatti akka qoodanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Jaalallee waggaa dheeraa ijoollummaa isaatiin hawwaa ture dhumarratti argateera. Haa ta'utii garuu erga walii galee jaarsallee ergatee niikaa godhatee booda jaalalleensaa nama biraa waliin waggaa tokko jiraatteetti. Haa ta'u jedhee sumayyoo bira darbu dabaltee nama gara biraa waliin hariiroo jalqabdee xumurtee erganni ishee dhiisee booda dhiifamaaf isa gaafachaa jirti. Mee dargaggoon kun jaalalleesaa maalaa godhu jettu? Yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Laayikii fi sheer gochuun illee qophii kana na deeggaraa jechaa akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista Shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa bireen walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa. Horaa bulaa.